وانا جريت وانا نجينا جتنا نجدي يو جتنا جت نجينا سنجدا يو جدي جتنا نجدي جدي مي إرنا ديبي هاي تجولش يو كبات توكو كابا توكو كيبا توكو ديا توكو باو ده كافي مال اندورا ده أي بوم بوم سكسكي با جو أشمارك فونا كمنا كمنا جرتني جالس فروكي كمنا جالس إلما نورو هوندا كيسني فوجارا سوال كم بيك كم جارا هار أول نسي ودي فوجارا غافي ديبي أخي جارا جارا أكس مسي جارا نام تروان هنورا بي أورو شو يوتيوب دا سو أورو شو جارا مو جارا يوتيوب أما كنا لا فاول فاجرو جارا وانتو تباي وانتو تأجا جابا كانوا جتا جرودا كنا مالي جارا غافي ديبي كنا لك ورا بيسا نام نباني موسيلا مال مفكني هوندا يو غافي تاني سيني maaliif hin gaafatamne kan hojjetan jechaadha har'a gaafii kana gaafatamne jirra achi keessatti hin argitan jechaadha gaafiin kun namni deebii deebisuun jirutti fakkaatu dafee ta'in jechaadha soo sadeefu namni gaafii kana deebii mokkortanii yookaan deebisuu barbaadan koomentii jalatti akka gaafii hin deebisan jechaadha karaa oroshoo sin deebu immoo oroshoo linkii isaa wanni jallisanii kaayaa jechaadha bakkoon sin jallisanii kaayaa yoo achi irratti hin argin kan argatanii oroshoo kedhuhan subscribe godhaa deemaa seenaa subscribe godhaa oroshoo amma booda walii wajjina waan ta'eef jechaadha YouTube here at YouTube sara wang gadisnu wan hojino jeni YouTube sara wang gadisnu so basani cara dema subscribe to goda oro shonje chan kenda wante ulle kesan wan tane be cara so sani fa kaso wal ha gudisnu sinje chat enje cara amma karam sin fida party pan wani da wani hun partulle akasama sini gadisa party wani da partulle wan bra kawadne nfuna rai cha dumate jira wani mortu so so kam oro shon warabe cara partulle sini gadisa wante sani fu oro show subscribe to goda dema tinje cara jira to wan buy arkichu ndetani kana ran kana fi jirate waan argatanii jechaadha oroshoo subscribe godha galtoma orfadha hordoftoonni kee hundi keessanuu ibsu adeemtanii subscribe godhatanii fi jechaadha baay'ee sanedha isin immoo gootanis abdii guddaa sirraa qaba oroshoo subscribe godha isin jechaadha amma fooduu isinitti baasu kara gaafii deebii dhabee kolfaan nama fixoo jechaadha kara isin argachaa dubara walitti deebina waan ta'eef ciao. هاي تجولش يو كبات توكو كابا توكو كيبا توكو ديا توكو باو ده كافي مال اندورا ده هاي تجولش كبتي توكو كابا توكو كيبا توكو ديا توكو باو ده كافي مال انجرو كافي باها ديها ليت هيا كابا كيبا Baka wanita lihat lihat aja injuru ya cangkap kipas kami jerat lafa tak kita kan ada lafa kan aye kali boilas jeda ma aye isini mau si ajut isini oh jette natti tola aye isini jeda kara gafi kiyat tademu wan durse gafi sigafat malif guyar ras tarkam guyar ra irrecha irrefachu fi irrechi irrekenna kanuma fasitti argam aye baay galatobi gafin kiyat kofan killen takka dega shen to bilchat killen shen dega me kabilchat dega kurasha hadi te jolle shen yo kabat toko kaba toko kibba toko dia toko bahayote kafe me malta kafe kitteta nargan kafe baka acharu mati jabira jira enu rain an hadi be tare Jerman jiro aye baay galato anken Khalid jedhama Abdurrazzaq aye guyyaarra maalif iddoo kana argamta guyyaan irraa guyyaa irreechaa waan ta'eef guyyaa qoomoon keenya itti wal ga'u sanumaaf dhufu yaa anillee akkasuma aye kara gaafii kiyyaatti adeemu gaafiin kiyya inni jalqaba harta haati ta'e ilmaan shan yoo qabaatte tokko kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko baha dhiyoo yoo ta'e kaafee hedduun ta'a. Khalid Mukar jiddu galeessa yaa irra na deebi haati ta'e ilmaan shan qabdi tokko kaaba tokko kibba dhiha baha
kaafee eenyuun ta'a? Kaafee ana Awurooppaa jira kun. Anuma yaas. Argattee jirta gaatuun tokko hafaa miiree afur waameen. Kaafee sun eenyu ta'a? Jiddu galeessa. Hin argan. Kaaba bahaa. Hayyee gaafa inni kaaba waa ta'u atoo maal ta'a? Ani gaafa inni kaaba bahaa ta'u anammoo kanuma kaama baatanis. Eeyyamamaa ta'uu keettiif baay'ee galatoomii maqaan kee eenyu jedhama? Isinillee galatoomaa maqaan kiyya Muhammad Ahmed Adam jedhama. Hayyee nuuf kolcha duubatti haa deebi'u. Isin immoo si haa jedhu anam. Akka ati itti ilaaltetti yoo feete sii jedhi yoo feete isin jedhi kun filannoo abbaati. Hayyee isin haa jedhu. Gaafii isin gaafachuu barbaade guyyaa har'aa maaliif asitti argamtanii maal sababiifattanii? Guyyaa har'aa waan asitti argamneef ana qofa osoo hin ta'in namoonni naannoo kanatti argitan hundi waan asitti argameef ayyaana irreechaa hawaasni Oromoo Firaankfartii fi naannoo jiran magaalaa Firaankfartitti bakka malkaa kanatti ayyaana irreechaa kabajanii ana immoo ogeessa kaameraati. Kanaaf ayyaana kanarratti argamee sirna asitti deemu waraabuudhaaf dhufe. Hayyee baay'ee galatoomii karaa gaafii kiyyattaa ta'u gaafiin kiyya tokkoffaan killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqa meeqatti bilchaatti? Daqiiqa shan. Maaliif? Killeen takka daqiiqa shanii bilchaatti. Killeen shanii yoo? Daqiiqa shanii bilchaatti. Killeen shanoo ta'ullee gaafii kiyya lammaffaa cehu haati teessan ilmaan shan qabdi. Ilmaan shan keessaa tokko maqaan isaa kaaba tokko kaaba kibba dhiha baha kallattii jechaadha. Kallattii afraniimi kanaaf eenyu ta'a? Nine isaan afrani beekibba maal tafa? Haati ilmaan shan yoo qabaate tokko kaaba kibba dhiha baha yoo ta'e kanaaf eenyu ta'a? Kallattii lafa kaaba kibba dhiha baha jedhamee guutamee jiru. Shantu jira? Ilmaan shan qabdi haati ta'e tokko maqaan isaa kaaba tokko kibba tokko dhiha tokko baha kanaaf eenyuun ta'a? Hayyee siif haa deebisuu kanaaf si ta'a. Shan qabdi haati ta'e. Asuu istiin taana wajjin shan godha. Hayyee galatooma amma gaafii dhuunfaa akkanuma sin gaafadha. Irreechi baranaatii fi kan bara dhufu kamtu caalattee inni akka yaada keetitti maal jedhu? Irreessa baranaarra kan dhufutu caala jedheen yaada. Bara darbe irratti barana xiqqoo jijjiirama qaba kan dhufu irratti immoo kana caala. Anillee kan dhufutu caala jedhame maaliif yoo jette ani yoomiyyuu hanarra barutu caala jedhee waan yaadu akka caalus waan hawwuuf. Yemmuu anu dhufeen beeku har'a bicha dhufu kiyya. Akkuma kiyyaatti. Akkuma kiyyaa immoo namni biraatis eeggeeratti dhufa jedhee yaada. Hayyee gaafii lammaffaa ta'ee deebi'u waan an jedhu jetta. Rakkoon qabu. Manni keetii himaa. Waan an hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha jedhime. Ani jette kana jechuun danda'u. Jedhi Jette hin jedhu. Yaali kan. Mee jedhu deebi'e. Waan an hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha. Lakka abboon kan hin jedhu. Ni ulfaata? Hojii manaa gootu. Hayyee kan irraa fan yeroo deebi'an malee kun takkatti waan jedhan natti fakkaata. Hayyee. Jettee san jibbee malee silaa'ima jedhalle ammoo jetteen sun naan taane. Irreechi bara kanaatii fi irreechi bara dhufuu kamtu caalatteetiin hin yaadda? Irreechi inni waliin caalu. Ka bara dhufuu kana caala jedhee tilmaamuu ammarraa wanni gargarii wanni na daangessu jira. Fakkeenyaa fi malkaa kanatti waggaa lamaan har'aa uummanni baay'eetu bakka kanatti bahee ture. Waggaa tara immoo xiqqoo gadi bu'e. Ka barana ammoo wanni xiqqoo isii adda godhu waggaa 150 booda irreechi dur magaalaa Finfinnee keessatti kabajamu bakka sanii akka ari'amu ta'ee amma immoo deebi'ee achi kabajamuun isaa hafuurri achi jiru sun biyya kanattillee biyyoota ambaa biyya garaagaraa jiranittillee hamilee kennee namni har'a gammachuu asii caalaa gammachuu achiisan
bakka kanatti wal arginee gammachuu keenya waliin dabarsina jedhee waan dhufaa jiru natti fakkaata. Duwwaa hir'isuu tokko duwwaa ta'a. Hin arganne yaal. Duwwaa hir'isuu tokko tokko gaa. Hin arganne. Duwwaa tuqaa tokko. Deebisaa yuutuubii gubbaa argatta gara gaafii kiyya lammaffaatti adeemu. Harmeen ta'e ijoollee shayyoo qabaatte tokko kaaba yoo ta'e tokko kibba yoo ta'e tokko ba'a yoo ta'e tokko dhiha yoo ta'e tokko cafe maal ta'a? Tokko walakkaa ta'a jechuudha. Maqaa harmeen ta'e ijoollee shan qabdi. Shananuu tokko maqaa isaa kaaba tokko kibba tokko dhiha tokko ba'a. Kaafe eenyudha? Maal hin beeku galanaan baay'ee galatoomii gara gaafii kiyyaatti aanu adeemu. Killeen takka deeqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii deeqa meeqa bilchaatte? Deeqa 25. Hayyee hin arganne irra deebii yaali. Killeen takka deeqa shanii yoo baate 5 baay'isuu 5 25. Carraa isinii kenneera ballee irra deebii. 5. Hayyee argatteerta gara gaafii kiyya sadaffaatti adeemuun waan an jedhe jetta. Waan an jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Kan osuma narraa dhiisin danda'u. Waan ati hin jette naan hin jedhin waan haara hin danda'u kan. Waan an jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhi sin jedha. Waan an hin jedhin jette naan hin jedhin yoo jette yoo jette naan hin jedhin hin jedhin. Hayyee galatoomii hin arganne. Hayyee. Carraa guyyaa har'aa maaliif iddoo kanatti argamtan? Guyyaa har'aa kana irreecha wal simatee irreecha kabajuuf dhufne baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko keessi kennallee gammadee jira. Oromoon akkana wal gahee gizee waliin bakka tokko waa dabarsu baay'ee tokko nama dhagahama das nama jedha galatooma isinii. Hayyee gaafii takka qaba. Yeroo si kennamu hojii mala. Duwwaa hir'isuu tokko yaa'u intin noome kana duwwaa hin danda'amu. Hayyee galatoo. Zeeroo ta'a garuu duwwaarraa tokko hir'isee hin beeku. Galatoomii eeyyamaatu. Like subscribe gochuudhaan achirratti hin argatta. Galatoomiyatis. Irreechi siif maalidha? Ani gaafa jalqabaan dhufe amma irreecha gaafa darbe dhufuu hin dandeenye hojiidhaaf karaarran ture. Anaaf waan guddaadha nama keenya arguuni baay'ee na gammachiisa baay'ee humna naa kenna irreechi akka aadaa Oromootti guyyaa baay'ee guddaadha biyya keenyatti keessatti ayyaaneffannaa amma biyya Ameerikaadhaas biyya Kaanaadaadhaas biyya Jarmaniittis hin ayyaaneffannaa kunoo namni keenya fagoodhaa dhufee wal argaa magaala Frankfurtii magaala Stuttgart amma Hamburgirraanas dhufee yeroo fudhadhee nama keenya arguu nama keenya wajjin taa'uu nama keenya wajjin taphannee haasofnee yaada keenya haala Oromoo dubbii Oromoo gara fuulduraatti akka finnu at least innoosee biyya kana ammaaf biyya keenya gooneeti gaaf tokko biyyatti gallee biyyatti ayyaaneffanna. Sun dirqama. Irreechi bara kanaatii fi kabara dhufuu kamtu caala jettee yaaddaati? Akka yaadutti yookaan abdiin koo akka gara fuulduraatti guddatuun abdadha. Kanaaf kun beessa ta'ee yaadannee namatti himne nama waamne nama afeerre kottaa wajjin ayyaaneffanna jenne inni dhufummoo kana caalaa nuuf guddatu kanaaf kam guddaa akka ta'e gara fuulduraatti. Toomii maqaan kee eenyu jedhama? Ishi sinis guddaa galatooma maqaan koo Tolasaa Wadaajoon jedhama. Naannoon jiraadhoo ta'e Fuldaadha. Har'ammoo sababa asitti walitti qabamnee fi sababa ayyaana irreessaa sababa uummati Oromoo aadaasaa seenaasaa eenyummaasaa isa durii kaasee ture biyya baqattummaa keessattis yoo ta'e haala mijataas haala mijanne sabi keenya lubbuusaas wareegee itti ayyaana irreessaa irreeffachaa ture kunis biyya baqattummaa biyya Jaarman keessatti ayyaana irreessaa kabajuuf bakka kanatti walitti qabamne. Gaafiin tokkoffaan kan jedhu killeen takka daqiiqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii daqiiqaa meeqatti bilchaatti? Akka bidda isaati gaa wanti wal duukaa waan wal duukaa namni wal duukaa bishaata akkasi.
Anki gammachuu Fayyisaa jedhama. Hayyee maaliif guyyaa har'aa iddoo kanatti argamtee sagalee dhabde? Guyyaa har'aa irreecha kabajuuf magaalaa Firaankifartiif naannoo isii Oromoon jiru walitti qabamnee asitti argamne jecha. Duwwaa hir'isu tokko meeqa ta'a? Duwwaadha. Carraa si kenna irraa deebi'aa. Duwwaadha. Shooriidha. Duwwaa hir'isu duwwaa tokko duwwaadha. Hayyee killee takkaa daqiiqaa 5 bilchaatti killee 5 daqiiqaa meeqa bilchaatti? Daqiiqaa 25. Hayyee gaafiin sadaffaan waan hin taane. Hayyee gara gaafii sadaffaa si adeebisu. Gaafiin sadaffaan haati tee yoo ilmaan 5 qabaatte ilmi tokko maqaan isaa kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko baha ta'e kaafee eenyu ta'a? Lixa. Jedheera kaaba kibba dhiya baha jedheera karaa afranuu jedhee. Kaaba kibba baha gubbaadha qaban. Hin argan. Carraa si kenna irraa deebi'aa. Kaaba kibba baha dhiha gaa. Dhiha jette? Tokko maqaan isaa kaaba. Tokko kibba. Tokko dhiha tokko baha jedhee. Kaaba kibba baha dhiha lixamu. Tokko gaafa dhiha ta'u ati maal ta'a? Gubba. Hayyee baay'ee galatoomi. Irreechi bara kanaatiif ka bara dhufuu kamtu caalatta? Kun yaada keetti yaada ibsachuu. Ka bara dhufuutu caala. Maaliif? Maaliif yoo sirriitti kanatti hojjetan taate ka bara dhufuutu irratti Oromoolleen baay'ee waan jiruuf namni amma jiru hundi waan baay'inaan hin dhaganiif ka bara dhufuutu irratti hundi itti qophaa'ee sirriitti akka ba'uunatti mul'ata. Gaafiin lammaffaan waan ani hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Okay, ati maal nyaanni jechuu barbaadde mati? Maal amma jedhe kana? Okay, waan an sin jedhe naan jechuu dandeessi. Ishee waan an jedhatillee naan jechuu dandeessi. Haganuma jedheen? Haganuma jedhee? Hayyee gaafiin lammaffaan duwwaa hir'isu tokko meeqa? Duwwaa hir'isu tokko 0. 0 ta'ee jira. Galatoomii. Irreecha bara kanaatti moo kan bara dhufuutu caala? Kan bara dhufuus itti caaladhee na yaada garuu ammas bareedaadha. Jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha jedhime. Hani hin jenne jedhu jette tanaan jedhu jette naanaa jedhu ani hin jenne jedha jette tanaan jedhu fidin jedha. Akka hin jedhe hin jenne gaa. Akkam beekutti hin jedha kan. Hayyee hedduu galatoomii yoo mata. Bas dabalee sami. Irreechi bara kanaatii fi irreechi bara dhufuu kamtu caala? Inni bara kanarra immoo inni bara dhufuu immoo kanarra caala. Sabab isaa haala uummati keenyatti dammaquuf haala uummati keenya inni garbummaa jala jiru gara beekumsaatti waan dhufuuf inni bara garee immoo isa baranaarra caala. Inni baranaa immoo isa barreen gadaarra caala. Hayyee gaafii tokko si yaada balu. Duwwaa hir'isu tokko meeqa ta'a? Duwwaa hir'isu tokko duwwaa. Duwwaa hir'isu tokko. Carraa si kenna irraa deebi. Duwwaa. Hayyee deebii isaa yuutuubii gubbaa ilaallata. Oro Show subscribe gochuudhaan haa daawwatan. Oro Showidhaaf maal dhaabna? Jabaadha. Aadaa Oromoo, seenaa Oromoo, eenyummaa Oromoo hojjechuu irratti jabaadha. Wal jabeessinee harka wal qabannee uummata Oromoo bakka jirutti miidiyaa irratti haa hojjetu. Waan gaarii saba isaaf dhaamsa gaarii haa dabarsu jedha. Hayyee galatoomi. Waan ani hin jenne jette naan hin jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhime. Rana deebi naaf hin galle dhuga. Moo hojii manaa kun moo garuftu deebiste? Gaafiin lammaffaan killeen takka daqiiqa 5 yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqa meeqatti bilchaatte? Daqiiqaa 10tti. Daqiiqa 10tti jechuudha. Mana keessatti daqiiqa 10 bilchaatti. Hayyee galatooma. Maqaan kee eenyudha? Maaliif guyyaa har'aa asitti argamte? Galatooma isinillee waan naaf feertaniif maqaan kiyya Awwayyeessaa jedhama. Irreessa kabajuuf guyyaa har'aa asitti argama. Killeen takka daqiiqa 5 yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqa meeqa bilchaatte? Meerra na deebi. Killeen takka daqiiqa 5 yoo bilchaatte killeen 5 daqiiqa meeqatti bilchaatte? Tokkuma salphama daqiiqama tokko bilchaatte. Waan an jedhu waan hin jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhi jedhe sin jedha jedhime. Waan jette naan hin jedhini yoo jedhe jedhi sin jedha yoo jedhe hin jedhini. Hayyee karaa gaafii kiyya murtaan taatee haa ta'u duwwaa hir'isu tokko meeqa ta'a?
tokko yaalame Duwwara yoo tokko hirdiste duwwa mataa. reef tokko itti abba tokko itti duwwaa itti lamaan keessa tokko filadhu. Lakkiin dogongoree duwwa mataa. Hayyee deebii isaa karaa yuutuubii kennarraa argattaa galatu. Isinillee galatooma. Maqaan keenyu jedhama ayyu. Kiyyamoo. Eeke. Eenyuuni? Doktor Maamulee. Doktor Maamulee isin jedhu namoonni Doktor Maamulee kanatti doktora kabajaati moo akkamiti? Kama kabajaati. Kama kabajaati. Asuma. Hayyee baay'ee galatoomi. Maaliif guyyaa irraa iddoo kanatti argamu? Guyyaa hadhaa kana ka irreeffachumaaf akkuma nama kaan. Irreessi kabara kanaati moo kabara dhufuutu caala jettaati? Irreechi? Kabara dhufuun caala. Maaliif? Maali maaf diidama mi ugaa dhufu? Ugaa dhufu kuma lamaaf diidama mire. Sagalii tanarratti diidamaatu caalu. Hayyee galatoomi gaafiin kiyya tokkoffaan killeen takka deeqa shanitti sumboonasidha. Killeen takka deeqa shanitti yoo bilchaatte killeen shanii deeqa meeqatti bilchaatti? Daqiiqaa lama bilchaatti. Maaliif? Maal jettee na gaafatte? Killeen takka deeqa shanii bilchaatti. Killeen shanii deeqa meeqa bilchaatti? Irra naa deebi. Kan caalaa isin deemu haati ta'e ilmaa shan yoo qabaatte tokko kaaba tokko kibba tokko dhiyaa tokko baa yoo ta'e tokko maal ta'a? Gubbaa ta'a. Maaliif? Kaaba kibba dhiha baa maqaan jira tokko eenyuun ta'a? Anuma ta'a maqaa. Yaa argattee jirta? Gara gaafii kiyya lammaffaataa deebi'u. Yaa. Haati ta'e ilmaa shan qabdi tokko kaaba tokko kibba tokko dhiya tokko baha tokko maal? Tokko dhihata. Dhihate baha kibba. Kaaba. Kaaba. Baha kibba dhiya. Haati ijoollee shan qabdi. Yaa irra naa deebi. Haati isa ijoollee shan qabdi tokko tokko maal? Jettee jirtaa bara afran. Shanii bara. Afur qabna. Mucaa ta'a mucaa dhalatisa. Ka dhalatisa ni qaba. Hayyee. Galatoom. Gaafii sadaffaa si adeemu. Duwwaa ta'a. Hayyee galatoom. Gaafiin sadaffaan waan an jedheetta. Waan hin jenne jette naan jedhi yoo jette naan jette hin jenne sin jedha yoo jedhe jette naan jedhe sin jedha jedhime. Waan ani jette sin jedha jedhi na yoo naan jette immoo isaan jedha maalidha? Akkuma arraba wal na hidhe yaali gadaa olee bara yaali filashin anake irra naadee biqoon Embelo istami? yeroo tokko jidduudha. Dallaa keessan jala. Irree keenyadha. Isin jaalanna? 2019. Kadii damaati ittiin waa deebisu. Ilame? Oolama. Kaameraamaanii kan dhabe warri nu daawwatan illee asumaan sabiskiraayib gochuu dammoo akka inni irraanfanne. Waan keessanii kun. Ittiin gabaatanii. Gaxamanii. Afaan Oromootiin sabiskiraayibiin maali? Badheetta achis ilaale jedhe. Bireena wanna baanota keessatti. Asii waan kana irraa. So deebitee ni jira jechuudha. So kanaafuu jechuudha amma akka isin Oroshoo subscribe gootanis guddaa seeraa qaba. Gaafiif deebiin kun akka isin tolees abdii guddaa seeraa qaba. So ammallee paartitoon akkuma isin jedhe isiniif naa jechuudha. Paartitoo zamanuma isin gadhiisa. Kanaafuu jechuudha Oroshoo subscribe godhaa. Wanta isin dhaqanii barreessaa koomentii wanna marayyoo jechuudha. Koomentiin namni martuu yoo jechuudha gaafii kana deebii mukuraa isin jechaatiin jechuudha. Koomentii keessan immoo jechuudha warratti qabeetaniin isin deebisaa jechuudha. Namni koomentii balabala yoo ta'u hin deebisa kama dhugaa jechuudha. Gaafii keessaniif deebiin keessan yoo sirrii miti jechaadha isin deebisa maaliif deebisa waan beekuuf jechaadha awwala hin beekne iyyuu garuu mucaa waan natti jiruuf jechaadha deebisa waan beekuuf isin deebisa jechaadha
gaafii deebii sammuu koraa isin jechaatiin jechaadha. Namni yoo akkas ta'e si deebisa karaa paartituus waan ajaa'ibaa waan jiru jechaadha. Kan isin dabarsuu waan ta'eef kanaafuu galatooma alfadhaa warra torbee gaarii isin jechaa guyyaa gaarii isin jechaa ana reedii maankosh torbee baskiskii baam baam boom. All set.